Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhageeffattoota hordoftoota Yabsaana Tube. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin qabu isiniin jecha har'aan tanas qophii addaa qophii bareedaa qabannee dhufnee jirra. Hanga dhuma qophii keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. Qophiin har'a qabannee dhufu waan ajaa'ibaa waan takkaa hin dhagahin garuu waan dubbifnee fi waan social media yookaan miidiyaa hawaasummaa kana irraa arganne kan isin biraan geenu ta'a. Haga dhumatti nu faana tura. Viidiyoo kana share, like, subscribe nuuf godhaa. Bira taraa waan isin miidhu baay'ee qabu waan ta'eef dhageeffattoota hordoftoota keenya waan ajaa'iba isinitti ta'u viidiyoo kana gara suura sagaleetiin nuti yeroo baay'ee kan isin dhiyeessinu gara suura sagaleetiin kan isin biraan geenu. Wanni irraa qabannee dhufne waa'ee dhuufuu xayyaara samiirraa buufte. Dhuufuu xayyaara kana xayyaara argaartan kana samii gubbaa lafatti gadi buufte jechuudha. Akkamitti haala kamiin waan jedhu haga dhuma viidiyoo keenyatti yoo nu faana turtan kan dinqisiifattanii ajaa'ibsiifattan tahaa nu faana tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhageeffattoota hordoftoota Yabsaana Tube. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin qabu isiniin jecha qophiin irra qopheeffannee dhufne wantoota social media hawaasaa yookaan miidiyaa hawaasaa irraa walitti qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'a. Haga dhuma qophii keenyatti nu hordofaan affeerraa keenya. Waan ajaa'ibaa taatee yeroo tokko biyya Ameerikaa keessatti ta'e hafuurri yookaan dhuufuun intala takka xayyaara qilleensa samii irraa akka buufte dhagahame. Bara 2016 keessa xayyaarri tokko magaalaa Washington irraa ka'ee gama Dallas imala jalqabe. Akkuma imala jalqabee daqiiqaa muraasa tureen booda namootni xayyaara keessa jiran bitaa fi mirga mimil'achuu eegalan. Isa keessa namni tokko warra teeknishaanatti lallabee foolii ibiddaatu natti dhufutti jira jedhee dubbate. Teeknishaanonni xayyaarattis rifatanii asiif achi fiiganii ibidda barbaadan. Garuu ibiddi tokkos hin argamne. Hangasuma paayileetichaaf ajaja dabarsanii akka if duuba deebi'ee xayyaara lafatti buusu himeef. Paayileetichis ajaja teeknishaanotaa fudhatee xayyaaricha lafaan gahe. Erga xayyaarri lafa gahe booda saree boombii fuunfattee baastu gama xayyaaratti seensisan. Sareen kunis xayyaaricha keessa deddeemee muka kirbiitaa poolisootatti mul'ise. Poolisoonnis namni bakka sana taa'e eenyu jedhanii gaafatan. Intalli takka ana jettee duratti as baate. Isii fuudhanii gara kutaa qorannootti deeman. Maaliif kirbiita qabsiiste xayyaara keessatti kirbiita qabsiisuun dhorkaa akka ta'e hin beektu jedhanii gaafatan. Erga xayyaarri lafaa ka'e booda tasa dhuufuun na qabdee dhuufe. Hafuurri dhuufuu san dhoysuuf kirbiitii qabsiise jettee deebiste. Intalti tun sababuma kirbiitii xayyaara keessatti qabsiiste kanaaf yeroo dheeraaf xayyaara akka hin yaabbanne oggoramte. Oduu ajaa'ibaatii Reutersitu gabaase. Dhageeffattootaa fi hordoftoota keenya qophiin irraaf qabannee dhufne kanuma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.